Tole hirmee koo duraan dursa maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii Waaqayyo lafa kanatti gochaa maalii isinii godhe? Ani Duwwaa Shanirraa dhufe maqaan koo Alabituu Maajorin jedhama. Waaqayyo lafa kanatti gochaa maalii isinii godhe? Waaqayyo waan guddaa naaf godhe dhukkuba beekamne dhukkuba namni namarraan fuune akkuma firri namarraan fuune Waaqayyo narraa fuudhee na fayyisee lafa kanarratti kanaafan galateeffadha. Harka keessa walitti buusaatii Waaqayyoof galata guddaa isaa fida. Tole dhibeen keessan dhibee maalii ture? Maal isin godha? Dhibeen koo ani miila na dhukkuba ture. Miila na dhukkuba kanaaf mana kiimii dhaqee mana kiimii dhannaan kiimiin doktoriin miiga koo na fuudhanii waan hunduma dhiiga koo fuudhee na ilaalee booda mana chaarjechantinitti na geessee carariidhaan na ilaalee dhibee miila maabboosaa dhibeen kee dhibee guddaadha. Miila miti dhibeen kee dhibee guddaadha. Dhibeen kee hidhiidha. Hidhii gadameessaadha. Hidhiin gadameessaa kun immoo kaanseriitti si geeddarama. Amma dhiiga kee fuunee mana hospitaalaatti si iddoo biraatti si ergine dhukkubni kun addaan sii bahuu qaba naan jedhanii birrii guddaa birrii 6,800 baasee hidhii gadameessaa kana na keessaa fuudhanii ji'a tokko booda deebisanii kintinii koo kana naa fidani. Gaafa naa fidaniiti opereeshinii taataa. Dhibeen kun dhibee kaanserii gadameessaa sitti ta'eera naan jedhee ani nanna'ee achumarraan waan tokko sin dubbanne Waaqayyo na fayyisadhee keessuma kootti dubbadhee manuuf keessatti dhiise amma achii bahee maal sinii wayyaa armee jennaan ani birrii hin qabu anna gargaarus hin qabu ijoolleen koo warri kaan na biran jiranii warri kaan na bira jiru wanta ta'eefi angaleen ijoollee koos gaafadhaa Waaqayyo na fayyisadhee nuuf keessatti amanadhee bahe. Deebi'eetaniin ani dhaqeesi opereeshinii sana sin taane nan taa'eetuman taa'u lafa kana dhufe guyyaa facaasaa dhubeen duduuba sana taa'e. Warri waldaa kana dhuftanii beektanis walni dhuftanii hin beeknes Waaqayyoon amanadhaa ta'a dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee jedhe raajiin jedhee nan amanadhee nan boo'ee nan dafqee achumarraan kadhannaa keessa galamee Waaqayyoon kadhatamee dhibee baattanii dhuftan baattanii hin galtanii jedhee Waaqayyo raajiin dubbate ammas nan kadhadhee nan boo'ee nan dafqee akka bishaanii wayii keessa gadi dibe. Booda achiitii zayitii dibataa kana isan fudhee galee naa kadhatamee kanumaan hin fayyee Waaqayyoon naa galate. Harka keessa mataa gararraatti walitti reebaa Waaqayyoof galata guddaa fida. Tole dhibeen kun yeroo ammamii isinirra ture dhibeen kaanserii gadameessaa kuni? Amma sirii isaa dhiigan na dhangala'aa ture. Dhiigni koo kun narraa dhaabbachuu dinnaananiini dhiigni kun yoo kaanseriin kun fayyite irraa fayyite malee dhiigni kun sirraa dhaabbachuu hin danda'u. Opereeshinii taatu malee immoo sirraa dhaabbachuu hin danda'u dhiigni kun naan jedhanii. Dhiigni kun yeroo hundaa sin dhangala'aa? Kun yeroo hundaa na dhangala'aa ture ji'a 2 muluu. Ji'a 2 muluu yeroo malee? Yeroo malee na dhangala'aatu man akkas jedhuutu man itti rakkadhu lafa kana dhufee lafa kanatti nan fayyee Waaqayyoof haa galatu. Ammallee sabni kana dhageessan mataa gararraatti Waaqayyoof. Tole manni yaalaa dhibeen kun dhibee kaanserii gadameessaadha jedhanii akkuma kanallee milikkita dhiiga dhangala'u kana yeroo hundaaf irratti agartu manni yaalaa opereeshinii si qabeennaan isin immoo diddaniidha kan isin gara lafa kanaa dhuftanii? Eeyyee kana lafa kana dhufee amma fayyuu koo garuuf keessatti nan beekaa dhaqee of hin laashifne zim jedhee madii seennan taa'ee dhaqee mana yaalaa sana saqee of hin laashifne amma dheengaddaa dhugaa ba'uun qaba dhaqee malaalamee dheetanii mana yaalaa sana dhaqee waan tokko hin jiru fayyaa keessanidha naan jedhe mana. Ammallee sabni kana dhageessan harka keessan mataa gararraatti walitti reebaa Waaqayyoof. Isa duraan kaanseriin gadameessaa kun yeroo hundaa dhiigni isin dhangala'u manni yaalaallee yoo opereeshinii taatan malee carraa fayyuu hin qabdan jedhanii gara lafa kana dhuftanii namni Waaqayyo raajii eebbaan isinii kadhatanii dibata lafa kanarraa fayyadamtanii dhiigni kun ergasii isin hin dhangala'ane manni yaalaallee biliisa nagaadhaa dhibee tokkoyyuu hin qabdan isiniin jedheera. Amma fayyina keessa mirkaneeffattanii waa tokkoyyuu hin jiru? Waan tokko hin jiru naan jedhan gadda gaafa roofacha roobii dhaqee ilaalame. Sabni kana dhageessan ammallee Waaqayyoof ulfina guddaa isaa fida. Gooftaan isin haa eebbisuu dhuga baatii kan biraa qabadhaa kottaa Noora.